Tolee, akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Dameenaa ta'ee karras viidiyoo haaraa isiniif qabadheetan jira. Innis yoo nama hin beekne tokko isiniif dawwalee akkamitti akka barruudha amma dhumaatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Amma jalqaba irratti foonii galtu jechuudhaani karaa kontaaktisii sanaa jechaadha. Sanaan booda tuqaa 3 ishee gararaa sanaa isheetti buutuu jechaadhaani. Ijeen isheetti buutuu. Ishee tuqaa 3 kana itti buutanii booddee immoo seetingii isa jedhutti buutuu jechuudhaani. Isatti buutanii booda inseentuuni seetingii kana keessaa waan sirreeffamu xiqqoo jira. Innis egaa maalidha? Answering and ending calls kan jedhu sanatti buutuu jechaadha. Answering and ending calls kan jedhu kanatti ergaa buutanii booda isa gararaa isa jalqabarra jirutti buutuu jechaadhaani. Eeyyeen isatti buutuu jechaadhaani. Sanaan booda isa keessaa maal gootu dhattanii always godhattu jechaadha. Isa kana maal gootu always gootu jechaadha. Kanaanitu haala salphaa ta'e namni tokko yoo isiniif dawwalee nama sana hin beektan yoo ta'e haala kanaan baruu ni danda'ama jechaadhaani. Egaa yoo immoo baruun barbaadne ta'e isa gararaa godhattu. Always garuu nama silkii isaa seefii godhatanii hin qabaanne tokko maqaa waliin kan isinii fidu ta'a jechaadhaani. Egaa viidiyoo kanatti akkasiin waa barattan abdii guddaan qaba. Amma viidiyoo biraan walitti deemnutti hundumti keessaniyyuu nagaan nuuf tura. Viidiyoo keenya like, share, subscribe gochuu immoo hin dagatinaa jechaadha.